haala kanaan dachiin marti sigigaattee achi ol irraa kaatee iddoon kun guutuun haala kanaan gabbee bishaan xarafatti gad deemee jira. Kun amrii rabbiiti gaa kun marti ayya rabbiiti. Kana fakkaatti nu. Magaalaa Galamsoo achirraa eegalamtee araddaa gartee gaasaddii rayyamtu keessatti ganda saddeetii harawa gannaa ara ganda gartee lagaa hajamu keessatti argame jechuudha. Inni kun rabbii gartee kana dalagee garuu kana keessatti argama. Kanaaf taa'amee kunoo uumama rabbiin gartee gaa'u bareedduu duraan jirtu rabbiin akkana godha. Uumama rabbi hajijjiiru dachi uumamtee jirtu hajijjiiru. Rabbi kana ajaa'iba rabbi kana daawwatu nutillee gartee gaagabbuunee as keessa jirtu. Maashaallah hojii rabbi. Insha eegaa gartee gaa maashaallah rabbi nurra hadee musiibaa akkana yoo namni osoo irra jiruuf akkana taate. Inna ilaihi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun.